Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga Jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19:25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitiin Aayilsaatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan wixata guraandhala 13 bara 2017 akka lakkoobsa Itiyoophiyaatti immoo guraandhala 6 bara 2009 keessummeessaan keessanirraa ni namoo daandiiti. Kooriyaan kaabaa dhiheenya kana misaayila baalistiik waan dhukaasteef golli naga eegumsaa walga'ii tattamaa waameeraa mataa oduu har'aa tattam jirtu an jaallannee gammadaati. Gaazexeessaan Dooche Veelee Affaaritti hojiif bobba'ee ture hidhamee hiikame jedhamee jira. Keeniyaa keessatti mormii hakiimotaa baatiilee lamaaf geggeeffame tajaajila eegumsa fayyaa biyyattii laamseshe dhabsisuuf yaaluudhaaf jecha mootummaan hakiimota 7 mana hidhaatti naqe. Lameenuu gabaasaalee keenya oduu booda dhiyaatanii. Magaalaalee Meksikoo gara 20 ta'an keessatti immoo uummanni 1,000tti lakkaa'amu hiriira ba'uudhaan ajajaa uggura imalaa pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp baasan balaaleffataa oolanii kun immoo gabaasaa keenya oduu keessaati. Kanneeniif kabroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya amma oduuf gara jaallanneettaa deebinu. Kooriyaan kaabaa dhiyeenya kana misaayila baalistiik dhukaasuu ishee kan ilaaleen golli naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa walga'ii tattamaa gaggeessuuf jira. Barreessaa dirreen tokkummaa mootummootaa Antooniyo Guutarrees misaayila kana dhukaasuun murtii tokkummaa mootummootaa dabarse caalaatti cabsuu fi daran rakkoo hammeessuudha jedhan. Guutarrees barreeffama baasaniin Kooriyaan kaabaa dirqama addunyaan irraa barbaaddutti deebi'uudhaan nukleera irraa gara walaba ta'uutti yaaduu qabdi jedhu. Yuunaayitid Isteetsi, Jaappaaniif Kooriyaan kibbaa walgahiin hatattamaa akka waamamu fedhu kunis har'a waaree boodatti karoorfamee jira. Kooriyaan kibbaa yaadii dhukaasa misaayilaa kana dilbata kaleessaa gaggeessite. Aangoonni waraanaa kan Kooriyaa kibbaa akka jedhanitti galaana Jaappaan keessa ituun bu'iin dura kiiloomeetira 500 furguggifamee jedhu. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp har'a muummicha ministeeraa Kaanaadaa Jastiin Truudoo Waayit Haawus keessatti simatanii haasofsiisan. Kunis dubartoota daldala irratti bobba'anii fi biyyoonni lameen haala mijeessuu ka jedhu qabxii irratti dubbatan keessaa ta'a jedhamee eegama. Tiraampiif Truudoon walga'ii hedduu gaggeessuuf jiru. Kunis akka Waayit Haawus jedhutti waa'ee hoogganoota daldalaa fi dubartoota daldala irratti bobba'an jajjabeessuu ka jedhu ta'a. Daawwannaan muummicha ministeera Kaanaadaa guyyaa tokkoof karoorfame yoo ta'u, afaan yaa'ii mana marii Yuunaayitid Isteetsi Pool Raayaaniif seenata keessatti hoogganaa paartii sagalee yayyabaa Mich Makoonal waliin wal arguuf jiru. Lammiiwwan Meksikoo 1,000 magaalaalee biyyattii 20 keessatti hiriiruudhaan pireezidaant Doonaald Tiraamp biyyootii lameen gidduutti ededa ijaaruudhaaf karoorfachuu isaanii balaaleffatan soraan dhiyeesse. Akka bulchootii naannoo jedhanitti hiriir kana namkum 30 ta'utti itti dhufu keessumattuyyuu magaala biyyi suni gugurdoo lama keessatti tokko Meeksikoo Siitii keessa kalammeessa immoo Guadalajara keessa warri hiriir bakuun alaabaa Meeksikoo guurratee waan Tiraampiin jedhu afaan Ispaanishiin afaan Ingiliishiitiin barreeffate yaa'an Joose Maanuweel warra hiriir keessa tokko. Que sepan que México no se dobla porque no se ha doblado nunca. Akkana jennami kunin afaan Ingiliziitiin bulchiinsi Tiraamp kunin Meeksikoon eenyu akka taate beekuu maleeyyuu Meeksikoon warra harkin kennan takkumaayyuu harkin kennan warra jajjabaa jira. Meeksikoon nama jajjaba walqixxummaa qabna yookaan ammoo yaada hedduu qabna yaadi kenni yaada babal'aa qabna. Aramatti kunan argita ijoolleen argita kaayimin argita jaarsiin argita akkana jechuun ammoo durumatti deemuu jiraachuu kenna argitaa jedha. Warri hiriira bahe kunin pireezidaantii biyyi isaaniitu Enrique Pena Nieto bulchaa laafa ka horii uummataa baduu hin dhowwin ka jeequmsi biyyi tana keessaa hin diqqeessinii jedheetiin waan hedduun jedhaan Tiraampii fi pireezidaantiin biyyi tana Pena Nietotuyyuu gaafin pireezidaantii Tiraamp pireezidaantii hin ta'in durattuyyuu waan hedduu irratti wal falmaatoo turan keessumattuyyuu waan immigireeshiniif yookaan ammoo akka baqattoota itti to'achuu danda'anii fi daldala Meeksikoo fi Ameerikaan waliin qabaachuu dandeetti irratti
Gamkaaniin ammoo jari kunin keessumattuu iyyuu warri Meeksikoo kunin himaammati Doonaald Tiraamp baasu kunin dinagdee Meeksikoo akka malee miidhuu danda'a jedheetiin sodaata. Meeksikoon bara 2015 keessa harka 80 gabayaa harka 80 ka doolaara biliyoona 300 baasu Ameerikaatti ergatte. Pirezidaantiin kun dhufee jennaan ammoo tun hafuu dandeettii jechuun sodaachuu jiran. Pirezidaanti Peenaa Neetoo kunin ummatiisi jaalatu akka malee harki xiqqaachaa deemuutti jira. Somaaliyaa kaabaa magaalaa Bosaasoo keessatti manni murtii waraanaa shakkamtoota Alshabaab 7 irratti du'a murteessee jira. Dura ta'an mana murtii waraanaa kan Puutlaand Abdulfattah Adan akka jedhanitti kanneen adabi kun irratti murame kun ajjeechaa aangawoota Puutlaand keessaa qooda qabu harka qabu jedhaniiru. Yakkalaalchi gaggeeffame ragaan ega dhiyaate booda manni murtii adaba kana murteessee jedhan. Guyyaa 30 keessatti oliyyannoo hin dhiyeeffatan taanaan adabi kun kan kennamuuf jiru hojiirra ooluuf ka jiru ta'uu ibsan. Manni murtii kan keessatti adabi kun ituun kennamin dura himatamtoota keessaa hagi tokko nu balleessaan qabnu jechuudhaan iyyaa turan. Abukaatoon dhaabataniifis murtiin kenname sirrii miti ragaa qabatamaan mana murtii duratti dhiyaate hin jiru jedhu. Baatilee darban 3 keessatti hidhattoonni shakkaman aangawoota Puutlaand gameeyyii 3 Bosaasoo keessatti ajjeesuun ni yaadatama. Tokkummaan Emireetota Arabaa buufata Barbaraa keessatti maadhee qilleensaa fi galaanaa akka ijaarratuuf paarlaamaan Riippaabilikii Somaalilaand raggaasisee jira. Tigist. Pireezidaantiin Somaalilaand Ahmed Mohaammed Silaanyoo yaada sanbata kaleessaa paarlaamaa biyyattiitii dhiyeessan irratti hojii investimentii harkisaa biyya keenyas ta'ee naannoo kanatti rakkoon inni fidu hin jiru jechuudhaan tokkummaan Emireetii Arabaa maadhee humna qilleensatii fi humna galaanaa biyya isaaniitti akka dhaabbatu gaafate. Yaadichi garuu seeratumtoota biraa mormiin isa mudatee ture. Pireezidaant Ahmed kana jennaan seeratumtoonni aariidhaan iyyanii hin ta'u jechuu isaaniitiin paarlaamaa keessaa humnaan baafaman. San boodas yaadichi sagalee 151 keessaa 144 argachuudhaan raggaasifameera. Waliigalteen kun mallatteeffamnaan tokkummaan Emireetii Arabaa gaafa Afrikaatti maadhee humna waraanaa jabaa akka qabaatu isa taasisa. Tokkummaan Emireetii Arabaa amma Eertiraa Asab keessaa maadhee humna waraanaa qaba. Akka taajjabtoonni jedhanitti gaafa Afrikaa keessatti buufatawwan akkanaa babal'ifachuudha karoorfachuun galaana irratti sochiiwwan investimentiitii fi kaanis to'achuu isaan dandeechisa. Waliigalteen amma Somaalilaandii fi tokkummaan Emireetii Arabaa godhan kun hojiirra oolu waggaa 25 qofa. San booda buufatichis ta'ee hojiiwwan investimentii isaan wal qabatanii achitti hojjetaman qabeenya Somaalilaand ta'anii jedhameera. Somaalilaand egaa akka waan falaatti piroojeektiiwwan guddina biyyattiitii olanan akka karaa konkolaataa ammayyaa qarqaarsa tokkummaa Emireetii Arabaatiin hojjetamaaf. Karaa biraatiin buufanni xiyyaaraa Barbaraa ammayyaa'ee geejiba bishaanii galaana diimaa irratti bu'uura akka ta'u godhuudha. Waliigalteen doolaarii miliyoona 442 ammallatteeffames fulbaanuma darbe kana dhaabbata Dubaay teechoo godhate DP Worldiin. Maadheen waraanaa amma karoorfame kunis achuma magaala investimentii hantaate keessatti hundeeffamuuf karoorfame. Addunyaan beekamtii birmadummaa ishii dhoowwatus Somaalilaan bara 1991 Somaaliyaa irraa cittee biyya walabaa ta'uu ishii labsachuun hin yaadatama. Sirna badhaasa giraamii waggaa kan 59ffaa dilbata kaleessaa galgala gaggeeffame irratti albamii sirbaa kan waggaa gosa jedhuun lammiin Biriteen Edel injifattee jirti. Weellistuun biyya Ingilizii kun weelliftuu Ameerikaa beekamtuu Biyaansee injifachuudhaan badhaasa kan argatte garuu waltajjii irratti ol baatee badhaasa erga fudhattee booda Biyaansee galateeffatteetti. Abjuu koof nama akka fakkeenyaatti ilaalu Biyaanseedha jechuun jejje. Biyaanseenis harka duwwaa manatti hin galle albamii wallee viidiyoof sagalee qofaatti baasteen kan Lamonde jedhamuun badhaafamtee jirti. Sirni badhaasa giraamii kun ituun jalqabamin sa'aatilee hanga tokko dura weellisaa beekamaan kan jaazii Rhythm and Blues Al Jaaroon du'uunsaa ibsameera. Badhaasa giraamii 7 kan argate Jaaroon hospitaala Los Angeles keessatti umrii isaa 76tti du'aan boqote. Gosa wallee adda addaan badhaasa argatee jira. Torban darbee bututuurraa kan ka'e hospitaala seene booda sagantaalee bara 2017 qabu hundumaa haquun dirqamatti ta'ee ture. Oduun ammaaf qabnu kanuma. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa akka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
gaazexeessaan raadiyoo sagalee jarmanii ka dooche veelee hojiidhaaf gara bulchiisa naannoo affaaritti utuu bobba'ee jiru sa'aatiilee haga tokkoof to'annaa poolisii jala ture oduun jedhu dhaga'amee jira. cunqursaaf dararaan akka irratti raawwatame VOA'tti ka dubbate gaazexeessichi Yohaannis Gabre Egzaaber Itiyoophiyaa keessatti nageenyi gaazexeessotaa yaaddessaa ta'ullee dubbatee jira. Ministeerri dhimmoota koominikeeshinii mootummaa Itiyoophiyaa immoo dhimma kana ordofaa jirra jechuudhaan dubbachuusaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himamee jira. Koomishinara poolisii Affaar telefoonaan haasofsiisuudhaaf carraaqqiin goon hin milkoofne jedha gabaasaan keenya achirraa gabaase Mallaskaachoo Ammahaa. Gaazexeessaan raadiyoo sagalee Jarmanii ka Dooche Veelee Yohaannis Gabre Egzaaber kaleessa gara bulchiisa naannoo Affaar deemuunsaa caama naannawa sana mudate gabaasuuf ta'u gaazexeessaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti dubbatee jira. Magaalaa gudditti bulchiisa naannoo Affaar Samaraa akkuma ga'eettis gara waajjira itti gaafatamaa ittisa balaa naannoo sanaa deemuudhaan gaaffiif deebii gaggeessuudhaaf beellama fudhachuusaa dubbate gaazexeessaa Yohaannis akka jedhutti kana gidduutti haala uumame ibsee jira kuno. በመሃል ከዶቼ ቬለ የተነገረ ነገር ነበር። የሰመራ ዩኒቨርሲቲ እዛው ካለ የሰመራ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት kana gidduutti dooche veeleerraa wanna natti himametu ture yuunivarsiitiin samaraa achuma jira waan ta'eef pirezidaantii yuunivarsiitii sanaa hidhamuu oduu dhageenye jirraati gama isa hidhamees gama isa hidhees gaafadhuuti oduu hojjedhu ka jedhu gulaalaa kiyyarraa na dhaqqabe yeroo sanatti ani yuunivarsiiticharraa nama hin quunnamu waan hin qabneef yeroo dheeraa gara sanatti deddeebi'uu kiyyarraa hiriyootan qabaadhe keessaa tokkoon gaafadhe. Telefoona itti gaafatamaa quunnamtii uummataa yuunivarsiitichaa waan hin qabneef hiriyoonni isaa kabiroon gara mana isaatti deemee jiraatii mana isaatti argachuu dandeessaa ittiin jedhan kanaaf hiriyaan koo kun na fuudhee gara mana sanaa deeme waa'ee hidhamuu pirezidaantichaa gaafachuudhaafan itti dubbadhe waraqaa eenyummaa koos ittan agarsiise itti gaafatamaa isa quunnamtii yuunivarsiitichaatti dhimmi kun wanna seeraan qabamee jiru waan ta'eef arraa wabiidhaan hiikameyyuu akkamitti akka hiikame waan hin beekneef jecha sitti muun danda'uu naan jedhan kanarraa ka'uudhaan waa'ee pirezidaantii yuunivarsiitichaa gaaffiif deebii geggeessite fidi jechuudhaan na qorataa turan jedha gaazexeessichi Dooche Veele Yohaannis Gabre Egzaaber kanneen qorannaa kana itti geggeessaa turan namoota 5 ta'u ka dubbate gaazexeessaan kun koomishinara poolisii ka koomishina poolisii naannoo sanaa ittaanaa isaanii ajajaa humna addaa akkasumas itti gaafamtoota qajeelchaa fi qorannaa ka ta'uu isaanii dubbatee jira isaan kunis miseensota komaandii poostiitii jedhee jira sababaan hidhamuu pirezidaantii yuunivarsiitii Samaraas baatiilee 2 dura kuusaan meeshaalee yuunivarsiitichaa ennaa gubatetti pirezidaantichi akka qorannaan forensikii irratti geggeessamu gaafachuu isaanii wajjin kan wal qabate ta'uu dubbata gaazexeessichi Yohaannis ennaa gallakkisamu immoo waa'ee caamaa naannawa sanaa gabaasuu dandeessaa waa'ee pirezidaantii yuunivarsiitichaa garuu gabaasuu hin dandeessu jechuudhaan poolisiin akeekkachiisatti kennuu isaallee dubbatee jira rakkoo hojii isaarratti isa mudate kana ministeera dhimma koominikeeshinii mootummaa Itiyoophiyaa Dr. Nagarii Leencootti iyyachuusaa VOA'f kan ibse gaazexeessaan Dooche Veelee kun waraqaa eenyummaa gaazexeessota alaatiif kennamu aangawoota affaaritti agarsiisee fudhatama dhabuu isaallee itti beeksisee jira jechuudhaan dubbatee jira kanarraa ka'uudhaan gabaasaan keenya Mallaskaachoo Ammahaa Dr. Nagariitti bilbilee gaafachuusaa dubbata yeroo itti bilbilee sanattis akka waajjira isaanii keessa hin jirre ka dubbatan Dr. Nagariin dhimma sana ordofaa jirraa nan beeka jechuudhaan dubbachuu isaanii Mallaskaachoo Ammahaa gabaasee jira koomishinara koomishinii poolisii naannoo Affaar obbo Aloo Afkaayin itti deebisee bilbilee argachuu dhabuu isaallee Mallaskaachoon gabaasee jira. Dhaggeeffattoota keenya amma immoo gara mata duree gabaasaa keenya ka biraatti dabarraa Keeniyaa keessatti waldaa hojjetootaa ka dooktorotaa keessaa namoonni 7 hidhaatti darbatamuun isaanii gabaasamee jira. Sababaan hidhamuu ogeeyyii fayyaa kun hiriira mormii hakiimotaa baatilee 2 geggeessame tajaajila fayyaa biyyattii laamsheesse dhaabsisuuf akka ta'ellee dubbatamee jira. Gabaasaa Mohaammed Yesuuf Nugusuutu dhiyeessa.
Gabaasi gama Naayiroobiitti as qaarii akka mul'isutti egaa mareen yookiin haasaan bakka bu'oota waldaa hakiimotaa fi aangoon ministeera fayyaa biyyattii gidduutti gaggeeffame fashaluusaa addeessa. Manni murtii olaanaa biyyattiis abukaatoon dooktorootaa ibsa sa'aatii 2 laatan ergi dhaggeeffateen booda murteerra ga'eera. Haati seeraa Heelen Wazlaawaa murtii irra ga'aniin ibsanis waldaa hojjettootaa yookiin yuuniyanii kan dooktorootaa keessaa 7 isaanii hidhaatti kan darbatu ta'uu addeessan. Sababaan Indeed, they have submitted that they are engaging in negotiations ordered by court on 1st December. Ajaja manni murtii muddee tokko bara 2016 dabarsee irratti hundaa'uun dhugumatti mariif akka ta'an ibsanii turan. Haa ta'u malee maaliif gartokkee ajajichaa akka fiixan baasan gama kaaniin immoo waldaan kun hiriira mormii waamee ture akka kaasu ajaja labsame fudhachuu maaliif akka dide ibsuu hin dandeenye. Hiriira mormii waldaan hakiimotaa waamee ture sanaan ogeessonni fayyaa 2,500 finciluu isaaniitiin lammiiwwan Keeniyaa miiliyoonatti lakkaa'aman tajaajila dhabuudhaaf dirqamaniiru. Akkasiis ta'ee adabbii manni murtii ittiin murteessee fi hidhaa dabalatee doorsisa hojiirraa ari'atamuu waldaan hakiimotaa isa quunnamaa jiruun tasa boodatti kan hin deebine ta'uu ibsee jira. Inumaa hakiimonnii fi dooktaroonni kun hojiitti hin deebi'an taanaan ogeessota fayyaa biyya akka Hindii fi Kiyubaatii dhufaniin kan bakka buusuun ta'uusaa mootummaan akeekkachiisee jira. Keevin Indeede Keeniyaata Naashinaal Hospitaal jedhamu hojjetu. Doktoroota 1000 fincila hojii dhaabuu kana keessatti hirmaatan keessaadha. Waldaa hakiimota cina dhaabbachuu isaanii mul'isuudhaaf jechas mana murtii dhufanii ture. As long as our leaders serve their jail term, there will be no doctors going back to work. Hoogganoonni keenya mana hidhaatti darbatamanii aga jiranitti dooktoriin hojiitti bobbaasamus ta'e gareen dooktorootaa mareef mootummaa waliin gattaa'u hin jiru. Rakkoon dooktorootaa hamma furmaatan argannetti jechuudha. Dhugumatti hidhaan murtaa'e kun rakkoo sanaaf furmaatan ta'u, tasa furmaatan ta'u. Haalli amma tajaajila fayyaa Keeniyaa mudate rakkoonsaa maalidha? Akka gabaasa Muhammad Yusuf Naayiroobii irraa erge jedhutti yoo ta'e, ogeessonni fayyaa Keeniyaa gaaffii ifa ta'e tokko gaafatan. Innis mootummaan waliigaltee garee isaanii waliin bara 2013 walii mallatteessee ture hojiitti haa jijjiiruu kan jedhu. Waliigalteen sun immoo tokko mootummaan mindaa amma kaffalaa jiru dachaan olitti haa dabalu kan jedhu si'a ta'u, inni lammataa immoo dhiyeessiin meeshaalee wal'aansaa hospitaalota keessatti mul'atu furmaata haa laatamuu fi eegumsa hojjettootaatiifis xiyyeeffannoon haa kennamuu kanneen jedhan keessatti argamu. Ministeerri maallaqaa Keeniyaa garuu mootummaan gaaffiilee kana guutuudhaaf baajata yookiin maallaqa gahaa hin qabu kan jedhudha. Kan dhagaa jirtan as raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Addunyaan gama ispoortiitiin maal keessa ooltee bulte? Soraan dorgommii kubbaa miilaa ardii gamaaf gamanaa akkasumas atileetiksii irratti oduu qopheeffate qaba kunooti. Kamoltan ammallee deebi'ee U20 Confederation Cup FIFA 2018 CAF Championship tan jettimoo dorgommii kilaboota jettimoo ardiin addunyaa jahaanuu gamuum jirtuunu dorgommii kubbaa miilaa jirti. Kilabootii moo'atan ka doolaara miliyoon 10 badhaasanillee ninum jiran ka miliyoon 4 eegachuu jirullee ninum jira. Addunyaan garum jirtuttu dorgommii kubbaa miilaa jirti. Dorgommii kubbaa miilaa addunyaa ijoollee ganni 20 gadi waancaa kubbaa miilaa addunyaa bara 2018 shaampiyoona Afrikaatii fi dorgommiin gargaraa dorgommii Afrikaa fi addunyaan itti qophaa'uu jirti keessaa tokko. Waancaa Afrikaa dhumate Kaameruun mootummaan galatti amma immoo waan ittaanaatti dabran. Kilabii kana moo'atti ka ganni dabre doolaara miliyoon 4 badhaasan ka ganni kana immoo doolaara miliyoon 10 badhaasanillee hinum jirti. Namni dorgommii tana keessaa qooda fudhatelleen doolaara 550 argata. Dorgommii tana kilaboota 16 taphate Itoophiyaa keessaa Qiddus Goorgisitti keessa jira. Shaampiyoona Afrikaa torban tokkeessoo
shaampiyoonaan afrikaa eegii jalqabanii torbaan tokko keessi jira. Afrikaan shaampiyoon liigi dorgommii kilabooti kubbaa miilaa afrikaa waliin taphatan kilaboota afrikaa bebeekamoota irratti wal dorgomu guyyaa 3 dura jalqaban dorgommii tan yoo hedduu Masrii fi afrikaa kibbaatti moo. Bidefist Weetis maqaa kilabii afrikaa kibbaa beekamtu garee kubbaa miilaa iddoo garba indii keessa jirtu keessa Saint Lucent 2-1 qaariftee moote. Taphataan isaanii ganna 41 Wiilii Vensdaalitti sa'aatii dhumatti irratti keessa buufate. Kilabiin iddoo garba indii keessa jirtu tadhibiilleen gammachuun galte. Senpaas kilabii Madagaskaarii jechuu kilabii Madagaskaar jechuu isiilleen kilabii Botswana Township Roller 2-1 moote. Port Louis 2000 maqaa kilabii Mauritius'iti. Isiilleen kilabii Keenyaa Tuskar 1-1 walqixa baate faayidaa argatte. Kilabiin Itoophiyaa Qiddus Goorgis illeen kilabii Seychelles Côte d'Or biyyumisitti 2-1 moote. Kilabiin Sierra Leone FC Johnson illeen kilabii Morocco FUC Rabat 1-1 gargar addaan baane. Kilabiin biyya DRC AS Vita jedhan illeen kilabii Swaziland Royal Leopard jedhan 1-2 moote. Dorgommii shaampiyoonaa Afrikaa eegii jalqabanii torbaan tokko keessa jiranii jechuun badhaasa kana barana akkana dabala malee durii nama moo'ee nam shaampiyoona kan ta'e jechuun $5,500,000 kennanii $2,200,000 kennanii amma immoo $1,10,000 kennan. Akkana jechaa deemu dorgommii waancaa kubbaa miilaa addunyaa ijoollee gandi 20 gadi U20 G3 duubatti Kooriyaa kibbaa jalqaban kilabii 24 ardii jahaanuu keessa dhufeetiin taphata ardii taphachuu dandeetti keessa dhufeetiin taphata dorgommii tana kilaboota dorgommii waancaa biyyi isaanii ijoollee ganni 20 gadi U20 jedhanitti ardii gamgama keessa walitti dhufu. Afrikaa kilaboota dabran ammatti hin beekamne guyyaa 12tiin duuba Zaambiyaa jalqabanii kilabii sun keessa dabarte U20 keessa dabartetti afuritti walitti hafa afran sun Kooriyaa kibbaatii dabartee jechuudha. Eeshiyaa keessa Iraan, Jaapaan, Saawud Areebiyaa fi Veetnaamitti dabre. Awurooppaa keessa immoo Ingilaand, Faransaay, Jarmanii, Xaaliyaanaa fi Poorchugaal. Dorgommii konakaaf dorgommii ardii Ameerikaa gama kaabaa Ameerikaa Noorz Ameerikaa jennuun tana Ameerikaa gama jidduutiif Kaariibiyaan keessa immoo biyya afuritti dabruuf deema guyyaa afuriin duuba jalqaban. Dorgommii U20 sun keessa warri dabra afranuyyuu fuula bu'eetiin ardii isaanii fuula bu'eetiin Kooriyaa kibbaa dabraa jechuu. United States tan waliin marroo 3 dorgommii U20tiif dabruuf deemti guyyaa 5 duubatti ammoo Paanamaa irraa hafuusii hin beekamne gaafas waliin taphatan. Arjentiina, Ecuador, Uruguay fi Venezuela illeen biyyoota South America fuula bu'aniitiin dorgommii waancaa kubbaa miilaa addunyaa ijoollee ganni 20 gadi ta Kooriyaa kibbaa taphatan keessa tokko ta'uuf deeman. Ardii Ooshiyaanaa ardii garbi keessa jirtu achitti ammoo Niwuziilaandii fi Vaanaawutitti ardii isaanii fuula bu'eetiin Kooriyaa kibbaatti darba. Kilaboota kubbaa miilaa addunyaa keessaa filataman 8tti waltafa marroo 16 taphachuuf yaa'an ji'a afuriin duubatti Raashiyaa jalqaban FIFA Confederation Cup jedhaniin waancaa kilaboota addunyaati. Dorgommii kubbaa miilaa addunyaatiif FIFA qopheessa. Dorgommii tana kilabii dorgommii ardii isaanii mo'atanitti waltafaa Kaameruun waancaa Afrikaa 2017 mootee itti dabalamte dorgommii tana fuula lamatti garee lamatti baasan. Garee A keessa Raashiyaa, Niwuziilaand, Poorchugaalii fi Meeksikoo, garee B keessa Kaameruun, Chiilee, Awustiraaliyaa, Jarmanii walitti hafu. Konakaaf keessa Ameerikaa jechuun Meeksikootti dabre. OFC biyyoota ardii keessa jiran biyyoota garbi keessa jiran keessa jechuun Niwuziilaanditti dabre. UEA keessa waldaa kubbaa miilaa Awurooppaa keessa Poorchugaal. Kaaf waldaa Afrikaa keessa jechuun akkuma reefullee jenne Kaameruunitti dabra. Awurooppaa keessa Poorchugaal fa'aa dabra. Akkana jecha addunyaan gamaa fi dorgommii kubbaa miilaatiin walitti qophaa'u hojjeta. Atileetiksitti dabarra. Dorgommii qaxxaamuru biyyaa Itoophiyaatti qopheessan Gidee Moollaattii fi Dheeraa Diidaatti moo'ee Tafarraa Moosisaalleen dorgommii ijoollee kaa'imaa ganna 20 gadi mo'ate. Gidee Lesenbetilleen warra mo'ate keessa tokko. Maratoonii Hongu Kongitti ammoo Melaakuu Belaachoo rikoordii haaraa argateetiin mo'ate. Dubraan ammoo Itoophiyaan tokko haga 10tiyyuu Itoophiyaatti qabaadhatee galateen. Qophiin ispoortii har'atanum Ansoraa Halakeeti. Qophii ispoortii irratti